Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya Bridge Art artistootaa fi warroota hojii artiitti bobba'an kan isin biraan gahaa turre akkuma beekamuudha. Har'as immoo qophii wal fakkaataa wal agarreerraa har'a xiqqoo gara weelluutii miti kan gorru weelluu duuba yookaan immoo fiilmii duubas tiyaatira duubas sirba duubas immoo waan hunda duuba wanti tokko akka bahee piroodaaktii ta'ee uummata bira gahu duuban ta'anii warroonni tajaajilan kan maqaan isaanii kan yeroo baay'ee mul'annedha. Isaan keessaa keessummoonni kan koo anarraa kun asitti daawwattan kun warra artii duuban humna ta'anii duratti dhiibaa jiran keessaa warra tokkodha. Egaa baga nagaan dhuftan. Asii jalqabu moo asii jalqabu? Akkasitti tole. Ladies first moo maal goon? Ayyee baga nagaan dhuftanii wal barraa kan karanaan argitan Kadir jedhama qindeessadha ni weellisalleedha. Garanaanis immoo intala lafaa ol baatu obboleettii keenya lalisee Lilli Ililli naaf kolchi isaan gulana kan of barsiisan ta'a ishinis hojii wal fakkaatarra jirti. Tokko lama jechaa kan waliin turru ta'a hangaftaa dursu ture. Eenyuun laata hangafte? Okay. Hangafte eenyuun? Bog. Ayyee nama kan hangafti adamiidha hangafne. Awwaan qoteessoo teenya. Ayyee of koleettaan gaatafuuf. Of kale. Baga nagaan dhufte Kadir mee ani xiqqooman irraa jedhee Kadir eenyu eessatti dhalatee guddatee of barsiistii sana booda akkamitti immoo gara hojii keetii akka dhufte deebinee irraa haasofna. Okay, ani godina Harargee ana Harama magaalaa Haramaatti. Kadir eenyuti? Kadir Gammadaa Tibboo jedhama. Akkasii Haramaatti ani guddadhe. Haramaatti dhalattee guddatte. Har'a waan fiddeen dhufnee Harargeedha. Sila sideema fidaa kaa. Biyya keenya jimaafaa jira biyya kanatti. Isuman jedhe maal sodaatu? Ayyee Kadir galatoomii baga nagaan dhufte gara Ililliittiin deebi'a. Ililli atis baga nagaan dhufte Ililliin immoo mee eessatti dhalattee guddatte? Baga nagaan nu giddanii maqaan koo Ilillii Siyyumeen jedhama. Kana itti dhaladhe Salaalee aanaa Gabra Gurraachaa ganda Daroo Cengii jedhamu keessatti amma kanan jiraadhu Sulultaa. Sulultaa. Haasaa keenya irratti qophiin kun namoota dirqama namoota asitti mul'atan kana qofa osoo hin ta'in kan gara fuulduraas mul'atan jiru. Kana yeroo goonu garuu artistoonni lafaa ba'oon akka jajjabaatanii fi akkasumas immoo isaan dhiyeessinee akka jajjabaatan uummata bira akka gahanidha kaayyoon keenya. Warra gameeyyii immoo yookaan artistoota buleeyyii yeroo dhiyeessinu immoo warri lafaa ba'an warra buleeyyii irraa eksperiiyaansii yookaan muuxannoo akka fudhatan kaayyoon keenya. Daawwattoonni keenya kana nuuf hubadhaadha. Har'a Oromiyaa dhihaa fi Oromiyaa bahaa fi Oromiyaa kaabaa walitti fideera. Isinis miidiyaan kun kan keessan kan uummataati waan ta'eef abbaan barbaadan keessumaayyuu warri artiirra jirtan mul'anne ani yookaan immoo wantan jedhuun qaba jettanii warri yaaddan hunduma keessaniifuu balballi Bridge afaan Oromoo Bridge Art qophiin keenya isinuma hundaafuu reediidhaa koottaa isiniin jenna. Hayyee anaa dhufu ammas irra deebiidhaanii gara keetittan deebi'aa mee hojii kee tokko tokko irraa haasofnu. Ani hojiilee dursa hojii dhuunfaa mataa kootiin qaba ture. Hojii mukaa fi sibiila kana teeknikarraa eebbifame achi na hojjechaa ture. Boodaaf sirba afaan Oromoo kana baay'ee dhaggeeffadha beektaa. Isa kana yeroo dhaggeeffadhu maqama biraa namatti baasanii kaa bara jalattiin juntaasanii jirtu. Eegas booda waan garagaraatitti ture. Ani 2019 irraa eegaleeti 2001 albaama tokko guutuun hojjadhe gaafsanii muuziqaa ni weellisa malee istuudiyoon jalqabne. Magaalaa Hararitti hojjadhe akkanaan fedhu sannaaf hin taane sirboota gurguddaan dhaggeeffadha waan ta'eef sirboota baay'ee ammayyaawaa ta'anillee sirboota Alii Birraa fi Hacaaluu Kanniyyoon ilaalu akka sanii maaliif hin taane hojiin kee jedheen gara Dirree Dawaa deeme. Gara Dirree Dawaa deemee yeroon imalee sanillee dhaggeeffadhu sunis naquubsuu dide. Achi booda gara Finfinnee kana dhufe namarraan jechuudha. Akkasitti gara istuudiyoo Finfinnee kana yeroo dhufu inni rakkoolee isa keessa jiranii fi dhiibbaa nama mudate boodarra haasofnellee hojii silaa ni ta'a bareedaadha jedhamu.
albaman duraan hojjedheen alatti singiliidhaan namoota ciccimaa wajjin mari'achuudhaan kan inni sirba kana eegaleen booyin harmee haadha gootaati kan inni jalqaba gara kiliippiitti deebise hin booyin harmee haadha gootaa jedha sagaleenis jechuu danda'a. Osoo nu jettee nutti tola. Inni eeyyamtaaf ture Ililli? Inni eeyyamna. Sirbi koo isa duraati jedhee harmeen haadha gootati. Hojii kee kan gara istiidiyootti hojjettu gulana irratti haasofna amma garuu sirboota keetirraa haasofneet gara wanta waliin fakkeessutti walitti sinfida. Harmee haadha gootaa jedha. Sirba qabsootu ture. Sirba qabsootu ture 2008 kan miidiyaalee garaagaraa irraan jaratti ari'achitti galcheera. Baay'ee OMN OBS miidiyaata garaagaraatiin baay'ee darbaa ture. Booyin harmee haadha gootaa biyyaaf wareegame qeerroon kee sabbataan jabeeffadhu garaa kee galmee gootaa irra jiraata dhaloota baafata gumaasaa waan qabnu gurree binna rasaasaan haleeli diinaa dinni tolan beettoo lolaanii daandii dheeraa saffisa deemaa abbatuu gabaabsata malaanii Eragaa harargee. Cimsi tokkummaa kee tokkoom nangaara feene diignaa akkaan onsenne qurridiinaa galtuun akkan barre icciitii eeggadhu gufuu karra irraati afaan keenya barteetoo nutti madaqteetoo bahaaf galan umeeti afaan keenya barteetoo nutti madaqteetoo bahaaf galan umeeti waa'ee tokkummaallee waa'ee namoota asii madaqanii miidhaa turanillee waa hedduu muudhadheessan irraa kan sirbi kun irratti hojjetame. Bara kam ture kan hojjetame? 2008. 2008 yeroo sochiin cimu san. Yeroo sana sirba kana jechuun xiqqaate yeroo akkuma Oromoo kamiyyuu yeroo 3-4 ol. Sani booda rilee dubbannoo jettee. Harmee haadha gootaa naan jette. Hidhaaf rakkoo hin booyin harmee haadha gootaa jedha. Booyin harmee haadha gootaa. Wanti inni amma jira natti fakkaate miti qilleensarra jira. Qilleensarra jira yeroo ammaa kana yoo xiqqaate kilippii 4-5 oolan qaba. Audioodhaan gara albama 2 oliitiin qaba. Afaanota garaagaraatiin illee kan biraa kan barreessan jira. Afaan biraatiin isin hojjetta? Hojjedheen jira afaan. Mee isa itti deebina? Ilillii wajjin immoo xiqqoo haasofna. Ta'ush. Jiraan tiree bahaa fi kaaba deddeebi'u. Ani daldalaan ta'eera. Isin biraa wayi fidee tanaan isaanitti immoo geessee gurgura. Maal fidu? Isaan biraa nu biraa jimaatu dhaqaa. Isin biraa immoo maal geessuuf? Hunduu jira. Hunduu jira wanni dhabameen jiru nu bira. Atis jirta? Hayyee. Gara idilliitti deebina. Idilliin immoo mee akkamitti gara qindeessummaatti dhufte yookaan waraabbiidhaan natti fakkaate kan amma irra jirtu miti istiidiyoo qabdaati. Istiidiyoo waan qabdu fakkaatti akkanaan hin jenne immoo kaameeraa maaniin keenya. Arguu danda'a ta'uu beekamu. Maaliif seeti? Warri kaameeraa kuni osoo waliinaa isaanii warri keessumaayyuu warri teeknikaal wantoota teeknikaal irra ta'e warri waliin hojjetan bu'aa bahii hojjechaa waan beekaniifan waa'ee kaameeraa maanii keenyas kaase akka nu waliin jiru asumaanis ibsuufan. Galatooma horaa bulaa kennaani. Lilli yeroo tokko tokko dubartiin immoo bartee chaalenjii garaagaraa keessa darbanii gara artiitti dhufuun yeroo baay'ee ni cima. Mee ati maaltu ka'umsa sii ta'e sanumaayyuu immoo akkuma akka dirmee dursiitii hojii kee irraa xiqqoo nuuf haasa'e. Tole ka'umsa na ta'een gara waraabbii kanallee akka tasaatan dhufe. Hojii aartiillee baay'een jaaladha. Gabra gurraachatti mana suuraan qaba ture duraanii. Mana suuraa san gara istiidiyootti jijjiiree sirboota waraaboo eegalee amma. Sirboota ijoollee baay'ee waraabee toora buzee bu'aarsaa yuutuubii irra bichuu aartii goldeen irratti hanga dhiifame baay'ee jira. Ammas hundaa beekamus baannu. Akkuma tasaasan gara kana dhufne. Dura wanni qabda istiidiyoo jechuun kan suurate jechuudha dura. Dura mana suurati. Ol guddachuun kana ture. Mana suuraas ta'ee viidiyoo garaagaraa na waraaba sargii cidhaa. Cidhaa fi hin hojjeta turte. Amma immoo gara sirbaa dhufte. Sirba waraabda. Sirba waraabdaa gara fuulduraa immoo maaltu beekare immoo ol guddisteet muuvii yookaan fiilmoota garaagaraa kan sirriitti ibsan kan hojjettu ta'a. Ka'umsi kee bareeda. Amma immoo wanni sirbi tokko gaaffii kana siifan kaasa. Silaa gaara weellistoota wajjin weellisaa wajjin qofa osoo hin ta'in weellisaa duuba taa'es hojii garaagaraa kan hojjetu yookaan immoo
artiin tokko yookaan sirbi tokko eegaa bahee wanti isaa xumuramee sirba jedhamuuf wantoonni keessa darbamu jira. Eessaa ka'aa eessatti qubatamee wanni tokko dura eessaa ka'aa akka eecharraa dhufeet sirba gara jedhamutti galee hojiin weellisaa tokko wanti bira gahu kan uummata bira gahu. Bareedaadha. Walleen sirbi bakka irraa ka'u dursa fedhii irraa ka'a. Tokkoffaa namni sun sirbuun dura fedhii qabaachuu qaba. Fedhii eega qabaate yaada sirbaa san yoo danda'e bu'uura yeedaloo fi walaloo waa bu'uuressuu qaba. Bu'uuressuu qaba. Walaloo fi yeedaloo yeroo isin jedhu yeroo tokkotti uumamee waan ta'amu miti waan guddachaa akkuma ilillii akkuma ilillii waa bareechaa guddataa adeema. Kanaaf jalqaba fedhii qabaachuu qaba. Lammaffaa walaloo fi yeedaloo qabatee dhufuu qaba gara istuudiyoodha jechuudha namni tokko. Yoo walaloo qabaatillee ogeeyyota garagaraa jira. Ogeessi afaan danda'u yookaan immoo kan yeedaloo uumuu danda'u kan walaloo fooyyessuu danda'u istuudiyootti argamuu danda'a. Artistoota garagaraatitu jira. Ogeessanillee immoo namaaf fooyyessuu danda'a. Namni kun waan itti fakkaate ni ta'a jedhee wanni inni qabatee dhufeen hundi ta'uu danda'a, hundi ta'uu dhabuu danda'a. Garuu dursa fedhiidha. Itti aansee walaloo fi yeedaloodha gara istuudiyoo dhufa jechuudha. Achirraan eegalama. Eega istuudiyoo dhufe booda namichi ni dhageeffata yoo aadaa ta'es sirba kamii rukuttaa kamii waan jedhamu jira dibbee kamirratti shawaadha moo rukuttaa arsiiti moo kan baaleeti moo kan harargeeti moo kan wallaggaati moo kan salaaleeti waan jedhamu kan bachoo kana jira miti yeedaloo isaa dhageeffateeti achi booda sanirratti waan yeedaloo isaa san fakkaatu diraamii yookaan rukuttaa dibbee qopheessaaf eega qopheesseef booda jedhaan namichaan osoo sagaleen seenne eerafoona fudhatee maayikii dura osoo hin dhaabanne yeroo lamaa sadii tokko ni dhageeffata. Saampilas osoo hin seenne dursa isatu dhageeffata. Hangamta akka walaloon kun akkuma jirutti ta'ee yeedaloon bakka ol ba'ee gadi bu'utu jira. Walaloon illee akkuma san yoo gubbaa jalqabde hanga miilaatti dhumuu qaba tartiiba isaa eeggatee jechuudha. Ija bira kutee afaan funyaan dubbateen ta'u tartiiba isaa eeggatee ergaa sirrii ta'e barbaadamu san sokoo fi sorgoo haala of keessaa qabuun fakkeenyaaf namoota kallattiidhaan itti cabsi jedhan jira. Sirba kana keessatti baay'ee namoota aartii sirban jira. Namoota aarii sirbanii jira. Aartii fi aariin jira jechuudha. Aartii fi aarii jira. Ibsa addaa. Baay'eetu nu mudata beektaa? Namoonni aartii sirban kun kana warra qindeensantu beekamti. Ni beekna sirriitti beekna. Amma hojii keessan waan ta'eef namoota baay'ee kabajamuuf jaalatamu baay'ee jaalladhu. Kan akka caalu namoota ciccimaa hedduun kan aartii gadi fageessanii sirban hedduu jiru. Ijoolleen biraallee hedduu jiran amma kan akka Yoosan Geetahuun Andu'aalam fa'aallee hedduu jiran. Kan aarii sirbanis jiru miira ganda keessaa san naannawa keessatti uummanni waajichaa ture san dhaggeeffatanii miira san fudhatanii aarii san fudhatanii osoo aariin san irraan buune kan dhufanii sirban akkanaa miti akkas godhoo jettan akkuma an jedhetti naa qabe hin ta'u akkasitti malee jedhee kan fincila kaasuu jira inni san aarii sirbu jira beektaa jecha filuun hin jiru yeedaloo ol bahee gabbuu hin jiru yeedaloo naannoo keessa jira fakkeenyaaf yeedaloo tokko ganda keessatti namoonni yeroo sargii yookaan yeroo aramaa yookaan yeroo midhaan tuman itti kan fayyadaman taate isuma tokkicha san qabatee yookaan isuma kana na jedhi jenaan na jalaan tuqin jedha na jalaan tuqinii kan akkuma kanatti jedhi sanuu na jalaan dhageessini dhosii namootni asirraa fagaatanii jedhee namoota nama cinqufaa jira beektaa eeshi bakka rakkoon mee akkanatti yeedaloon tokko akkanatti jedhame kan lammaffaa yookaan ol bahuu qaba kan duraa gabbee kan sadaffaa yookaan gaddeebuu qaba mee sirba eebaluufaa dhageeffadhu jennee faa dhageessifna kuni kiyyaa kun kiyya kun waan tokkoffaa ta'eef akkana jechuu jirtan sirrii miti akkuma sanitti naa qabi jedhee namoota horii ofillee dadhabsiisuudhaaf aarii miira aarii saniin qabatee dhiibbaa guddaa ofirraan illee ga'eeti namallee dadhabsiisu hedduutu jira. Kana hunda diriirsinee akkasii miti jennee teechifnee yoo nama qabamu taate kan nuti warra argeeti yookaan yoo nama buna dhugu taate buna binnee fi qafataa jedhamee jennee tursiifnee amma hoo sirba biraa bannee fi dhiisimee san irraan fadhu jenneen suutaan sossobnee akka daa'imman sossobaniiti harma afaan kaanii booda barsiisanii isinuu itti bootti beektaa wayi oduu malee jettee eega barte booda akkasi sossobneeti namoota baay'ee karatti buusnee artii bebbeekamaa goonee jirra. Chaalenjii qaba jechuudha amma sirbi tokko bahee uummata bira ga'uuf wanti istiidiyoo keessatti ta'u waan baay'ee jira jechuudha. Waan baay'eetu jira. Istuudiyoo tokko qofaadhaan miti akka silaa seera aartiitti namni tokko osoo walaloo qofa barreessee namni biraa osoo yeedaloo hojjetee fi namni biraa osoo muuziqaa hojjetee namni biraa osoo miiksii hojjetee
namni biraa osoo maasterii hojjetee sammuu namoota shan immoo jaha olitti invest irratti muuziqaa tokko irratti san malee ammas waan laayivii galchanii jira gitaarri jira kiraarri jira beeziin jira masiinqoon jira liidiin jira wannoonni sanniin hundi sammuulee nama garaagaraatiin ogeessota nama garaagaraatiin achirratti invest sanniintu walitti deebi'ee muuziqaa san muuziqaa godha ilaa hanga maasteraatti ilaa hanga warra laayivii seenutti jechuudha muuziqaa namicha sagalee seenurraa jalqabee istuudiyootti waan rukutamu sanarraa jalqabee jechuudha. Kana hunda beekanii itti amananii osoo dhufanii hojiin kamiyyuu bifa bilchina qabuun yoo deemee jedhe galmanii gaa ni guddata jedheetii yaada. Garuu sanarra gahuuf warri yaada qabatanii dhufan yookaan immoo warri yeedaloof walaloo yeroo qabatanii gara istiidiyoo dhufan akkumaatu jettee aarii fi aartii jette. Sanaan waan dhufaniif waan tokko akka jalaa akka sororseessitu barbaadan yookaan immoo akka jalaa tuqxufaan barbaadan kun chaalenjiidha. Warra qindeessaa muuziqaa ta'eef. Kanuma keessa dabartanii ganamuu isiniin hubatu kanuma keessa dabartaniit sirba tokko sirba gootu yookaan uummata biraan geessu. Kanuma keessa dabarree itti himnee lallabnee achiin geenna ammallee warra aartii warra aarii kana keessa gosa sadii jira beektaa inni dura kan fedhii uummataa san qofa galmaan gahuudhaaf hojjetu jira inni lammaffaan dhufee istuudiyootti sagalee seenee osoo sagalee sanuun fudhanne koonsertii godhatee maallaqa ittiin saba walitti qabachuudhaaf kuni gaariidha aartiin keenya baay'ee biizinesiidhaan gara booda deebi'ee jira dadhabbii guddaa jira dinagdeedhaan beektan nuti waan kasa amma kiraa manaa kafaluu dadhabuurra jira yoo xiqqaate namoota hedduu namoota aartii danda'aniif osoo bilisa hojjedhu yoo xiqqaate nama 20 oliif hin hojjedhani bilisaan jechuudha namoota ciccimoo namoota baay'ee beekamoo ta'an yeroo dhiyootti dhageessan maqaa yoo dhagaa maafi iccitii baastinaan jedhaniif malee so kan amma bilisaan namoota ni gargaarti bilisaan namoota hedduun gargaaree jira ammallee kan qilleensarra jirullee ni jira kan amma istuudiyoo jiranillee hedduu jira kan miiksi godhamee amma viidiyoon kilipiin itti hojjetamu jirullee hedduu jira jechuudha dhumatee so bifa sanatti kanan gargaaree jirullee jira isaan maallaqa argatanii garaadhaaf hojjetan sirrii miti yoo maallaqa argatanii sirba tokko hojjetanii maallaqa argatanii maallaqa saniin gara galaniiti yookaan faras gaarii tokko hin bitatu farda yookaan immoo suuqiidhaan itti banatu dukkaanaan itti banatu as deebanii sirba lamaffaa aartii guddisuu keessatti shoorri isaa baay'ee gadaanaadha. Aartii guddisuudhaaf yoo hojjetan baay'ee bareedaadha beektaa. Fedhii uummataallee eeguun akkuma jiru ta'ee adeemsa aartii kana beekanii jabeessanii bakka amma jirturraa har'a tokko jette boru lama guddachaa adeemta waan ta'eef an amma dhugaa dubbachuudhaaf gaafa hin booyin armee dhagootaa kana baasu namoota baay'eetu na gargaari maallaqni inni harkaa dhume gaafan kiliippii seenaa istuudiyoon na hojjete jalqaba 2008 Zaakir Abdallaa jechuudha. Eegan inni na hojjete umuree booda maallaqa waan galuun dhabe nawlii jedhanii nawlii jechuun akkamitti tiraanspoortii jedhamu kana jechuudha kafaltii makiinaadhaaf waan kafalu dhabe namoonni achi keessa taa'anii naaf kafalan. Kunoo sirbi kun kana saampila naa kenni jedhee waan furmaata bira dhabe sirbi kun kiyyaan gargaartanii jennaaniin hundi isaa maallaqa na gargaaree deemee gale hanga waan konkolaataa yabbannee ittiin gallu dirasi geennee jirra jechuudha. Osoo maallaqa guddaa qabadhee dhufee duwwaa asii gaggara galee aarsaa guddaa nama gaafata. Kana hunda ittiin himaa namoonni irraa baratan ni baratanii kan hin baranne immoo kallattii ofiitiin fiiganii kun osoo bifa tasgabbii qabuun aartii guddisuu irratti ajjeesuu yookaan laaffisuu osoo hin taane tarkaanfachiisuu irratti osoo fuulleffatame baay'ee gaariidhaan jedha. Chaalenjoota jiran nuu kaasaa jirta. Baay'ee bareeda kaa namni irraa barata. Jechuun osuma maallaqaayyuu qabaattee hojiin aartii laafaa miti baay'ee. Uummataaf hojjetta waan ta'eef wanti keessumaayyuu wanti uummata bira gahu baay'ee of eeggannoo barbaachisa. Aarii qofaanis miti aartii soo ta'ee keessa seenanii ilaaluun ogeessota wajjin hojjechuun bareedaadha jetta. Gara ililliittan deebi'a. Ililliin yeroo dura gara waraabbii kana jalqabdu kaameera irrallee gaa turteerta garuu hojiin kaameeraa yookaan immoo hojiin aartiin duuba kaameeraa waliin taatee oodiyoo viijuwaaliinis aartiidha jechuun suurri illee aartiidha ogummaa mataa isaa gaafata osoo waraabbitti hin dhufin kaameeraa wajjin akka wal barte yeroo dheeraa natti himteerta egaa waraabbitti dhuftee dura akka waraabbitti seentu immoo maaltu si tattaafachise yookaan immoo maaltu ka'umsa si ta'e yaaddeeti moo tasaan immoo egaa waraabbitti seentee booda immoo chaalenjii maal si quunname akkuma kadir kana. Waraabbitti illee akka tasaa miti fedhii kiyya garuu eegan mana suuraa eegalee wantoota kana waraabbii sirba waraabuu fedhii nan qaba. Akka tasaa gizeen seenu immoo sirba Nimoona Dachaasaa Dhama fiichedha. Tolaan waraabeef.
Waraabbii isa waraabee yeroo duraati fe'eena. Namni baay'een yeroo duraa gargaarsumaan osoo uumamaa of harkaan qabaatiin kan biraa gargaaru irratti kuni adda baay'ee. Saniin booda warra fiicheeti baay'inaan tanan waraabuu gabra gurraacha fiichee bakka hojiin keessa bareeda waan ta'eef ijoolleen baay'inaan bakka na filatu. Yeroo baay'ee anis hanqina jiru waan hundumaa wal jajjabeessineetuma wal baasna waan ta'eef rakkina jiru walumaa hubanneeti wal sirreessati amma beennus hanqina keenya walitti maati wajjin hojjechaatii turre sirboota egaa waraabuu jammaree toora hoggaadhaan. Hoggaa ta'uu dee bubbulteerta dhugaa. Bubbuleera hoggaan tokko ji'oota 12 qaba bartee jiin isaa duu salphaa miti. Ispeeshaalii immoo keessumaayyuu bara kana muuziqaan gosoota garaagaraatiin hojjetamaa jira. Rooliin keessan warri duuba jirtan yookaan immoo warri muuziqaa qindeessitan warri waraabdanii edit gootanii lubbuu itti turtanii uummatatti gadhiistan rooliin keessan salphaa miti. Chaalenjiin hin jiru yeroo kana hojjettu fakkeenyaaf fiilditti faanii waraabamaa. Kan istiidiyootti xumuramullee jiraachuu ni mala kan fagaattee deemtee akkuma lookeeshinii si gaafatuun yookaan akkuma seetiingicha yoomessa isaati irratti hundooftu mitiire yoomii fi yeroo eessa fa'aa wanti jedhamu jira wanti isaa yoomessi isaa yoo fagoo ta'e yookaan immoo iddoo namatti hin tolle yoo ta'e fa'aa namni faan dafee namaan argamu hojii waraabbii yeroo baay'ee kana muuziqaa waraabuu miti nuuyyuu istiidiyootti yeroo nama beellamne yookaan bakka ta'e deemnee yeroo wayii hojjennu namoota argachuun dhimmuma isaaniitiif baay'ee nama rakkisa. Chaalenjiin kana irratti faan jiru yeroo gadi baatiif waraabdu. Jira garuu ammaani waraabbiidha. Daayiriktarriin jira, kiroogiraafarriin jira. Hojii of danda'e qabu hundi isaaniitu. Amma ta'es ta'u amma beeknu wal gargaarreetuma wantoota kana isaantu qopheessa. Kiroogiraafarri waa'ee hojii isaati irratti daayiriktarri waa'ee hojii isaati irratti iddoo minaa isaantu filata. Lookeeshin. Ati deemtee kaameeraa fudhattee tumatti qajeelcha. Ani waraabbii bichaadha. Amma ta'e amman beekutti dogongoroo arge nan sirreessaa. Amman beeku ittani. Anan hojjedhe sira baay'ee ani irratti. Ijoolleen hojjedhus ijoollee bakka reefu lafaa dhufaawwan kana bakka hojuma bareeda hojjechaa jiru garuu gammaatitti. Miti. Chaalenjiin nan quunnamneetta yookaan immoo wanta addaa. Ammas hundaa miti bakka. Wanta addaa. Wal gargaarreetuma hojjennaa hundi keenya warra lafaa dhufaa waan taaneef ammas hundaa miti. Kanaafuu hojichi siif gaarii sii deemaa jira jechuudha wanta addaa siin quunnamne taanaan akkuma ka'umsa keetittu borus akka gaarii ta'aa deemu immoo gaabdii qabna. Akkuma namoota kunneenis beekamtii argannee iddoo gaariitti mul'achuu abdii qabna. Namni hojjete baay'ee beekamtiin salphaadha jechuun ati amma zeeroo irraa kaate jechuun ogummaan kee kaameera irra tureeyyuu kaameera irraa yeroo ol guddistu immoo gara waraabbitti gara aartii yookaan muuziqaa waraabutti ol guddatte sanumaayyuu wanti immoo ani appreciate si godhee ka'u duraanis dhaga'eera akka sirba kee kan duraa qarshii guddaan akkan hojjenne dhaga'eera namuma gargaaruuf jette innuu nama beeksisa jechuun namni gaarii hojjete yeroo hundumaa ni beekama. Mee immoo akkana deebineet wantoota teeknikaal ta'e irraa immoo akkana gara kadiritti deebineet. Isaan biraa dhufa dursa waan ta'eef hansin biraa bilchaateen bira dhufan. Gaariidha wal keessummeessuun keessan ani ba'uuree indoom wal gaafattu laata. Rakkoon qaba. Kadiri gaaf amma nama lookeeshin maanaajeriin tokko Dubaayi bakka jedhu gara bashannana Dubaayitti waraaboo jedhe mucaan san kafaltii achiin deemee achitti viidiyoo kana waraabsuun yoo qabne ta'e akkam godhan. Sanam innis jira miti. Chaalenjiin akkasiis jira. Kadirka akkuma beekamu ni weellistasi. Muuziqaa ni qindeessitas. Namni tokko qindeessaa ta'uuf isheenaan fakkeenya waraabuuf sirba tokko waraabuuf wanta sirbi gaafatu yookaan immoo wanta fiilmiin tokko gaafatu dursitee kan ishiin qopheeffachuu qabdu yoo ka'umsa ishii kaameeraa leetasti kaameeraa yookaan kaameeraa bareedaa ta'uu mala. Namni tokko immoo qindeessaa muuziqaa yookaan kompoozar ta'uuf dursa maal qabaachuu qabaa maal qopheessuu qabaa istiidiyoon tokko maal barbaada. Istuudiyoon tokko dursa waa'ee muuziqaa kanaa ni baratta bakka itti baratanii jira. Eega barattee booda ji'a torba kasan hoggaalleessitti fixuu danda'a. More professional ta'uudhaaf achi booda meeshaa bitatta. Meeshaan bitattu kuni tokkoffaa maayikii ni bittaa kan sagaleetti waraaban heerfoona ni bittaa kiiboordii miinii kiiboordii xiqqoo soofteeraa wal fudhatu ni bittaa deeskitooppii ni bittaa ispiikerii gurguddaa istuudiyoodhaa ni bittaa
achi booda immi audio ni bittaa keebiloota ittiin sussuuqaman tokko tokkoon goosiftee ni bittaa egaa san bitte booda waan balaa meeshaalee ati bitte kanarraa itti sullee ni bittaa waan sagalee namaa yeroo waraabamu akka sagaleen wannan taane hin ballaane waan ittiin to'attutu jira isiisan ni bittaa yoo dhabde immoo ofiifu faranjiin imma audio irra keettee jirti sanumarraa sijinaal isaa sagalee namaa kun baay'atee jiramu gadi bu'ee jira kan jedhamu isumarraa laalaati itti waraabda sagalee namaa jechuudha meeshaalee kana waan qabaanne istuudiyoo jedhamuu danda'u meeshaa kana qofa qabaattee illee miti mana xiqqaa tokko qabaachuu qabda manni sun saawundi piroovii qabaachuu qaba wantoota akkanaa kana qopheessitee achi booda kunoo istuudiyoon baname as kottaa jettan Afrikaan istuudiyoo jedhama biyyaallee asumaanoo Afrikaan istuudiyoo jedhama ani ka'ee Afrikaan istuudiyoo ani ka'ee ta'u gadi xiqqeessee osoo hin jalqabee Afrikaarraa ganda wayitii yaame hin ta'u amma waan baay'ee barbaachisaa jechuudha amma osoo gara fuulduraa qindeessaallee osoo hin ta'e yookaan namni gara fuulduraa qindeessaallee ta'u osoo barbaachise wanti baay'ee itti qophaa'uu qabu jira jechuudha. Kun amma gara maallaqaatiin diinagdeetiin guddaa maallaqa wayyaa nama gaafata namoonni keenyaa nuti amma sagalee gara muuziqeessaatti dhufe baay'ee maallaqa guddaa si gaafata eega sanbante boodallee kiraan manaatu kan ji'a 3 kan ji'a 4 jedhanii nuti harargeetti ji'a tokko bichaa kafallaa sanuu hin qabne itti himne yeroo achi taadhaan jiru aboonurraa taraa itti biyya tana rakkoo as jirtu yaabboleeso baay'ee rakkisa gaafa guyyaan borummaa arra yeroo 3-4 barreessi deeban mee yaaniitu ijaan silallaayan yoo kiraan manaa ga'e guyyaan baay'ee kiraan manaa yoo ga'e boru yoo ga'e arrarraa torbaan ga'ennaan barreessi deebanii maallaqa san qopheeffachuu baannaan nati bakka muuziqaa maal hojjettare tenshin taate baay'ee rakkisaadha si bira dhufu maa deddeebi'aa namni jedhan gaafa tokko jara tokko dhufe beektaa gara ora ilillee kanaa dhufanii gara shanoo kanuma akkamii dhufte ijoolleen kaa rifeensa qabdi ijoolleen weellistoota kun kaa rifeensa guddisuu ni beektamiti kaan goofaree godha kaan ni dheeressa yeroo dhufanii jedhan indee maali mata rifeensa dheeraa kana eessaa nu fidde indee jara nu fidde aboo jara nu fidde tunni ijoollee waa takka beektu artistoota hin ta'u waliin naqin duba nama hojiidha bar kana kaffaleetiin kan isaan irraa fudheeti maallaqa isinii kafala akkami akkana jettaniin qaama keessanii lammii keessanii akkami namni beektaa rifeensa kan ilaale qabsoon rifeensa qofaadhaa miti beektaa bakka jiru jira xiinsammuu namaati ilaalcha namaati yookaan gochoota waan silaa namni godhuuni kan madaalamuu qabu yoo nama jaalala sirbu jiru qabsoo dhageettee walitti dubbatte ni ta'a hin ta'u jaalalli mataan isaa ergaa qabsoo of keessaa qabachuu danda'a qabsoon mataan isaa bifa biraatiin ibsamuu danda'a innaa waanota hedduutu jira. Ati amma gaa weellurraa gara muuziqaa qindeessutti dhufte. Weelluu kee kan dura irraa nu kaastee turte harmee Himboyin harmee dhagoota. Himboyin harmee dhagoota sirba warraaqsaati sirba qabsooti. Gadaan bulaan jira. Gadaan bulaan sun immoo sirba aadaati. Sirba aadaa Arsii fi kan Baalee walitti hidheeti kanan hojjedhe. Gadaan bulaadha. Dhageessisi kan hin beekne barsiisi daandii itti barsiisi. Kan hin beekne barsiisi daandii itti barsiisi daandii itti barsiisi daandii itti barsiisi. Jarri nuura kan beeku rifeen olaala malee. Immachi. Sittaa tolu jechuun baay'ee bareeda. Inni taanu gadaan bulaadha jedha. Gadaan bulaadha. Amma eegas qindeessuu jechuun sirboota nama baay'ee hojjechuudha. Egaa gara qindeessaa muuziqaa egaa taate weelluu dhiistee moo ittuma jirta? Ittuma jira. Ammallee? Abeet waan hojjechuu jiru. Waan muudi ajaa'ibaa naaf jira amma fa'a. Dhugaa. Dhugaa fa'a. Galgala mirqaanii itti deemu lulluun daara karimuu godha. Hojjetee kana lafa kana. Ammallee egaa sirba karaarraa qabda jechuudha. Sirboota ajaa'ibaa mammaa kaa iccitii baasuudha malee akkasii jennaan waan ajaa'ibaati gomba. Dhugaa. Dhugaa. Kanaaf sirboota baay'ee ciccimaadha. Duraanillee tiyya jaalaaltitee onnee irraa ture.
ta'uwaan ofii yoomisi argare yaa magaala lookoo nuushaa afaan damaa yaada biiraan qabu yaadni kan koo suma akkasuma. Umar Sulumaan beektaa miti jechuun sirriitti. Aksheeniin sirba keeti sochiin ati gootu haalli ati gidduutti illee jedha Umar gidduutti onneedha moo maa inni waan kun. Miira keessa aartii jechuun keessa beektaa miira keessa ol si dhufa bakka yeroo waa'ee aartii kana dubbattu nama biraa taata gisee karaa deemtuuf gisee waan biraa haasoftuu miti wal adda. Akka waan waliin haasaa wayii yookaan akka monoloog wanti jedhamu jechuun namni tokko akka waan nama biraatti taasa'u fakkaatee garuu ofitti haasaa sirbi Umar waan akkasii of keessaa qaba. Yeroo siyaasni isa raasee kallattii waan sana ittiin ibsu kallattiin ittiin ibsu nama maraatee ofiin hasaasaa deemu. Monoloog yookaan soolooloog wanti jedhamu jira. Akkas fakkaata kan keellee bifa akkasiitiin. Sirriidha. Umar baay'een jaaladha. Ijoollummaa kootirraa isa dhageeffachaan isaaf Alii Birraa fa'aa dhageeffachaan guddadhe. Alii Birraa fa'aa baay'een jaaladha. Doktora keenya jaalatamaa fi kabajamaa warra bahaa keessaa. Si jibbee hin jenne usteeti callistaa. Arrabbuman qabaa. Baay'ee jijjiiramta jaalaluma teeti takka nanna gubdu silaan murtii beekee waasilleen daararu bakkaan jiruu ka'ee jaalalaan naa fidee. Hayanumaan obsaa rabbumaan namuudee jaalaluma teeti takkaanaan na gubdu silaan murtii beekee waasilleen daararu. Ajaa'iba baay'ee bareeda. Uffanna qabee jira malee sila ajaa'iba sagaleen. Weellistoonni immoo weellistanii uffanna qabee an jettan kan. Kun dhugaadha garuu dhiyoo tana waawwee chaayinaan gadhiifte jedhanii tun waan xiyyeetan dhugaadha. Chaayinaan. Waa chaayinaa waa gadhiisi jedhanii namni hundi nu qoqqofaa deemaa beena wallee kakka bareeda dhugaa kan jiru. Onneen kee namatti tola. Ammallee egaa qindeessummaa muuziqaa qofa osoo hin ta'in duuba osoo hin ta'in gara duraatiinis hojjetaa jira jetta. Muuziqoota kee immoo egaa ofumaaf hojjetatta jedheen yaada baay'ee isaanii gara ililliitti hin deebi'a. Ililliin sirba hin dinqisiifatta malee hin sirbitu ati. Sirba. Sirbiteen beektu sirba nama jaallattullee. Sirbochuun sirba nan jaalladha. Isteejii qabadhee naam. Isteejii qabattee osoo hin ta'in akkasumatti sirbi nama jaallattu jira miti fakkeenya. Baroota keessaa sirba Muluu Baqqalaa albeema ishee hunda nan jaalladha baay'ee. Muluu Baqqalaa bareeda baay'ee sirbi ishii intala biyyaatiin ullee ollaadha garuu anis sirba ishii nan jaalladha. Sirba ishii keessaa baay'inaan yeroo baay'ee kan yaadattu sirba kan. Sirboota ishii an haadha. Ayyoo maaloo. Meen jettaa xiqqoo ishee. Sirba ishii jala. Malee ni dinqisiifatta malee baay'ee sagalee kana. Sagalee wayyaa alfu. Oduu sirbitee sagaleen kun sirbaaf hin ta'u. Hin ta'a. Odoon simbira dhufe. Haaraa akka jabaata. Hootu si manna. Waliin hojjannaa. Waan baay'ee bareedaadha. Garuu fedhiidhuma hin qabne gaa malee weellisuuf osoo itti nasseene jettee wanti si dhorku hin jiru. Tun an dhorku dheetaa yaada garuu. Oduu ittiin geerrartee fa'aa sagalee kana. Ajaa'iba akkuma muluu santaran dibar sagalee. Geerra dirribee fa'aa. Dirribee. Sagalee isii fakkaataa yoo jedhu. Baay'ee bareeda. Bakka sirba tokko daa hojjetta. Nan dhufee sirba hojjedha. Sirba tokko kunoo. Sirba tokko si biratti dhufee tan hojjedha. Kinoo kabajamtoota daawwattoota keenya. Kaameraamaanii keenya duratti sirba tokko ispoonsara sii ta'a kottu. Anis sirba gisee hojjettee xumurte siifan waraabaa. Jirra bakka. Walii gallee jirra. Dhugaa jabaadhaa quba ol qabaadhaadha. Akkanuma wal jajjabeessuun gaasumaa jalqaba.